السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفونا كبجمو في جالتم توتا hordoftoota seechaan hundi keessan akkam nagaha jirra jirtu qalwan ilmaan oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtan maratti nageenyi keessan qaqqabu. Egaa har'a barumsa gabaabduu takka qabadhee isiniif dhiyaadheen jiraannenis maalni jettan haala dhimoon keessan ayyama keessan malee suuraa ta'es viidiyoo akkam buusne haala ittiin cufachuu dandeessan yoommoo akka buufeetan haala ittiin banachuu dandeessan kan waliin ilaallu ta'a. Egaa barnoonni har'a qabadhee isiniif dhiyaadheeru kun warroota ayyama keessan malee dhimoon keessan faan gadi buusee faasan dhibu jiru furmaata akka ta'u abdiin qaba. Egaa hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti share, like, subscribe gochuun waliin turan isin jedha. Gabanumaan warroonni haaraa dhuftan yoo jiraattan subscribe godhaa isin jedha. No waliin tura amma karaa barumsa keenyaa isin dabarsa. Egaa immoo keenya keessa ni sheennaa jechaadha. Egaa immoo keenya keessa sheennee kaaniin booda bakka kanarratti ni dhoonaa jechaadha. Bakka ida'u kanarratti booda moor jennaani. Bakka moor jedhu kanarratti egaa dhoonee kaaniin booda amma moonu settingii bakka jedhu kanarratti ni dhoonaa. Achi booda kunoo agartan jedha yaada kanan ni jechaadha. Storage in the data isa jedha kanarratti hin dhootani. Achiin booda auto save to gallery bakka jedhu kanarratti hin dhootani. Achi booda kuni amma haala kana yoo jiraate haala kanaan ni bu'aa jechaadha. Kana yoo cuftanii garuu haala kanaan waa siin bu'ee faasni jeequ warroonni akka buufeetan kana akkanatti itti bantanii kan buune warri feetan ammoo haala kanaan cufuu dandeessanii jechaadha. Egaa imoon kun adda adda mee imoo isa biraa sin agarsiisu. Fakkeenyaaf imoo laayitiifan haala kanaan hin mul'isu. Warroonni isa qabdanis akka ittiin cufattan akka itti banattan walumaan laata. Fakkeenyaaf imoo laayitii kanarra ni sheennaa. Imoo laayitii irra egaa sheennee kaaniin booda akkuma san tuttuqaa sadii kanarratti ni dhoonaa jechaadha. Achirraan piroofaayilii keenyarraan illee sheenuu dandeenya. Sirriitti egaa dhoonee kaaniin booda ammas seetingii jennaani. Seetingii irratti egaa dhoonee kaaniin booda kunoo haala kanaan mallattoo meemoorii asirratti bakka agarsiisu kana bakka storage jedhu kanarratti hin dhootanii. Achi booda haala kana yoo isin dhufu ni bu'aa jechaadha. Kana maani raayitii kanarraa kaasanii jechaadha akkam buune yoo feetanii. Egaa barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Hanga barumsa biraatti walitti nutti nagaan turaan isin jedha. Barumsa har'aa kanarraa akka barattan abdiin qaba. Waan nuuf haana turtaniif galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa.